Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shanee jechuun waamu ji'oota lamaan darban kanatti waraana humna nageenyaa mootummaa waliin gochaa turan irratti loltoota mootummaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu hime. BBC'n mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa irraa adda baasuuf yaaliin godhe hin milkoofne ammayyuu taana. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan kan shanee jechuun waamu ji'oota lamaan darban kanatti humnoota nageenya mootummaa lolee dhibbaan kan lakkaa'aman ajjeeseera jechuun ibse. Naannoo Oromiyaatti michuutii PLF kan ta'e gareen kun garuu ragaa kana mirkaneessu waan dhiyeesse hin qabu. Dabalataan waraanicha irratti hidhattoonni isaa meeqa akka jeefaman waan jedhe hin qabu. Akka ibsa kanaatti bakkeewwan garaagaraa shanitti humnoota nageenya mootummaa wajjin kan wal lolan gareen kun waraana kibba Oromiyaa keessatti gaggeesseen loltoota mootummaa 400 ta'an ajjeesuu hime. BBC'n mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa irraa dhimma kana adda baasuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Yeroo garaagaraatti qaamolee waraana keessa jiran lola kana irra aanuu miseensa faallaa isaanii jiru immoo ajjeesaa turuu irra deddeebiin ibsu. Akka dubbii himaa garee kanaa Odaa Tarbiitti gidduu kana Shawaa Kaabaa akkasumas gama godina Gujiitti loltoota mootummaa wajjin wal lolaniiru. Manni maree nageenya biyyaalessa Itoophiyaa dhiyeenya ibsa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti gandoota 1255 hidhattootaan to'atamanii turan harkatti deebifachuu fi caasaalee mootummaa diigamanii turanis deebisee ijaaruu himeera. Dabalataan immoo naannoo Oromiyaa keessatti tarkaanfii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatameen hidhattoonni 3,000 ol to'annoo jala oolfamuu ibsee ture. Dubbiimtuun ministeera muummee Abiy Ahmad Billaneesiyyuum torban darbee keessa naannoo Oromiyaa keessatti opereeshinii hidhattoota irratti godhamuuf bulchiinsa komaand poostii 3 hundeeffamuu himanii turan. Humni nageenyaa federaalaa fi naannoos opereeshinii kanarratti bobba'uu himanii. Dhuma ji'a waxabajjii fi jalqaba ji'a adoolessaa keessa haleellaa namoota nagaa irratti Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti raawwateen lubbuun namoota dhibbaan lakkaa'amanii darbeera. Jiraattonni lubbuun hafanii fi mootummaan haleellicha kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhee waamuu ta'uu himanii turani. Gareen kun garuu hin waakkate qaamni walabaa qorannoo akka gaggeessu gaafate. Waraanni kaaba biyyattiitti eegaluun dura lollii fi walitti bu'iinsi gama kibbaa fi lixa Oromiyaatti hammaate jireenya lammiilee nagaa hedduu hubeera. Haa ta'u malee haga waraana kaaba biyyattii jiru gurra argannee jedhu kanneen itti dhiyeenyaan hordofan. Godina Baalee Bahaatti dhukkuba gifiraan namoonni 5 lubbuun darbuu itti gaafatamaan waajjira fayyaa godinichaa obbo Xilaawun Takkaa BBC'tti himan. Akka itti gaafatamaan kun jedhanitti hordoffii taasisaniin dhibeen kun aanaalee godinichaa 4 keessatti argamuu gaafa adoolessa 28/2014 mirkaneeffataniiru. Hamma yoonaas namoota 348 irratti dhukkubni kun kan argame yoo ta'u namoonni 202 immoo dhukkubicharraa bayyanataniiru. Kaan 80 immoo yaalamaa jiru jedhan. Sababni bu'uuraa dhibee kanaas hanqina nyaataa godinichatti mudatedha jechuun himu. Namoonni dhukkubichaan qabaman mallattoo akkamii agarsiisu jechuun waa'illi koo Habtaamuu Xibabuu itti gaafatamaa kana dubbiseera.